Ayya akkamitti sun ayyaa achirraa haram deebiin achirraa haram deebiin manni. Addunyaa tanarratti addunyaa tana gubbatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya dhiifama wajjin illee turre jirra. Har'aan tana egaa qophii takka qabannee si dhufne nama baratee fi nama hin baratiin kamtu fayyadaa yaadachuun as baane nu faana tura waan haga dhumatti deema nu wajjin ilaalaa isin jenna. Hayyee waa'ee barumsa irratti maal yaadachuu isin nama baratee biyya fayyadamte immoo warra baratee biyya diigaa Habaratee biyya fayyada. Habaratee maal fayyada? Warra baratee biyya fayyada jechuudha. Habaratee fayyada. Nama hin baratin biyya fayyada. Akkam? Namni hin baratin biyya isaa guddisa. Biyyaaf utubaa. Diinagdee biyyaa ta'e namni baratin histi isin qabu yaa isin qabu shoorummaa isin qabu. Namni baratee namni biyya diigu nama baratee. Ani makkatti gaya qamaatiin bichaan qamaan waan nuuf dibamte yookaan barnoota yookaan hojii karaa barnoota yaane barnoota jechaane biitti ka guddachuu ta'uu dha qabnaa beekne. Haa barannu barnoonni. Barnoota biyya guddisa. Ifaadha barnoonni. Abadan barnoonni biyyumaan guddisu biyya facaasa malee. Akkam amma fakkeenyaaf laata. Biyya teenya keessatti nama baratee biyya shooror keessa jira moo nama hin baratin. Isa biyyi teessan. Biyyi teenya Oromiyaa. Oromiyaa. Itoophiyaa sun jennaan. Ayyee. Guddoon Itoophiyaa. Kammoo biyya san balleessu jiru Itoophiyaa sani. Itoophiyaatu Oromiyaa balleessaa jira jechuudha. Oromiyaa diigaa jira jechuudha. Nama baratee beeka gaayisaan. Isaan warra baratee amma fakkeenyaaf hin baranne warri hin baratin lafasaa godhateeti jibichatti camadee qotii olaan dachee hektaara meeqa kuntaala meeqa irraa oomishatee nagaan mana garee haadha warraa isaa bira rafee iftaarummayyaan sanu barnootaaf fideera. Barnoonni namaa dachii uumamaan jirti. Dachiin uumamaa jira. Dachiin uumamaan jirti. Ta'ee ammoo barnoonni ifaadha dukkana keessaa gara ifaa nama baasa. Amma fakkeenyaaf wallee qabiyya teenyaa kan ta'u wallee hin beeku. Barnoonni ifa keessaa gara dukkana nama ofu jira. akkamitti meeqa qoonni ni yaadatu gama tokko yaadanii qabdanii keessaa himatu. Ayyee mee yaada akkamitti walii hubachaan barbaachisaadha. Barnoonni makana dukkana nama ofu jira. Fakkeenyaaf har'a baradheetiin hanga kutaa 12tti qabeenya abbaa kiyya harkaa fitee gaala gurgursiisee hanga gaalatti lukkurraa hanga gaala kormaa gaala gurgursiisee hanga yuunivarsiitii baanasanii baradhee gaddeebi'a. Yuunivarsiitii moo farfarsiitiin? Meeqa baratteetti isaa duraan? Sanuu silaa waa xiqqoon baradhee sanuu silaa miila kana qabdee na keessa gannaa itti akkas. Maaliif? Akkasii fadha. Sababni hoo? Sababni biyya shooror keessa hin fadhu. Nama baratee biyya shooror keessa jira. Akkasii barateeti gaddeebi'ee. Akkatti shooror keessa akkatti shooror keessa. Akkatti shooror keessa. Naafaan ittiin dubbatu wanti baratamoonni biyyi isaa guddisuu jiraa jechuudha jechuudha. Namni akka naaf illee wal lollaa beeka. Nama baratiniitu biyya guddisa. Warra baratanii biyya guddisaa jira jechuudha. Warri barate biyya sanii dukkaneessaa jira. Ifaa itti dhaanfaa jira. Annaan galle immoo hayyee. Akkam akkatti akkasii naa siimu namni barate hanga yuunivarsiitii bantanii baratee qabeenya abbaa fiteera. Hoggaa dhufee kolleejjii baane yookaan yuunivarsiitii baane sanirraa eebbifame. Gantuma isaa adeera isaarraa eegala. Dhiitee boksee galtee ati shororkeessa waan akkanaa naa kan dubbatu. Mootummaatti siima. Mootummaan gubbaadhaa uummanni jeessan dhugaase. Nama barate. Nama barate. Shororkeessaati qaama shanii facaayyoo fedha. Juntaaf asiin jedha. An juntaaf shanii tanaas hin beeku. Ati qosataa ammoo ooyiruu ta'e qosattee galu jirta. Ammoo buna kee jala qosattee waggaatti jimaa kee akaaffattee irraa gurgurattee maallaqa jiraa mana galfattee hoggaa isaan fidaa kanni jan arra kuma shan feena mootummaan akkana itti waraqaa siffite achi kan ta'e uftee rafta mana kee. Haya isa barate santu sirraa fuudhee deemee mootummaa geessu waa nyaachuun beektooti. Haa nama kanaa biyya guddisa jira moo kasirraa baratee sirraa fuudhu san gaafa baratee isaa sirraa fuudhaa dura qeematee sirra dhitticha eegala. Kan baratin kun horii isaa ooffatee nagayaan galee waan mootummaan kan ijee nagayaan kannee mana isaa bulee bahee ooyiruu keessa oolata. Kun ammoo waraana dhiitee kophaa fudhateeti si jala dhufee waamma kee boqsiin sirraa fuudhee yoo ati haa warran qabu jetteen ati shaleedhaa siin jedha
Barama Waan ati hin beekne. sakamee dhaggeeffadhu. Tunamaa Waan si raafuu bakka inni geessu beekuudhaaf ati barnoota si barbaachisa. Barnoota si barbaachisa. Maali ammas as deebi'ee Walaalaa si fudhee si raafuu deemee bakka san geessaa bakka inni geessu beeku jettee nyaatu mootummaa geessu. fakkeenyaaf warri tun Barnoota si fe'isa bakka san jechuudha waan inni bakka inni deemee hordofu sana bakka inni. Amma anis baradhaa jennu. eewwaa Hundinuu baradhaa jennu. Akkas hundinuu yoo barate. Habarate irraa fuudhuu hin danda'u. Habarate sana isa harkatanii irraa fuudhanii niitii duuba oggisi nyaadhamte jechuudha. Oggisi nyaadhamtu oggisi hannitti sun nyaafti jechuudha. waan tokko Annoota hannaa miti barmatu. Mootummaa qabaa'u irra guddaa moo isuma gubbaa santu sitti erga. amma irraa mee amma Kabarate ta'e. yaada tokkoon qabama ana akka mataa ayyetti fakkeenyaaf barnootaa fi dhiiti kufaa walitti hin finnuutem barnootaa fi namni baratee fi ati amma ifaa kanaa fi amma ifaan nuuf jira ifaa kanaa fi yoo ifaa kana dhaamsine maaltu jira dukkanaa jira yoo ifaa ibsanne Ifni ifa kana. ni ifaa waa hundaa'uu ni argarraa jechuudha waan kana ta'eef an akka mataa ayyetti nama barateetu nama baratiin caala maaliifi akka ifaa kanaati namni barate waan siif ibsaa wallaalummaa keessa turellee si gartee barnoota kanaan akka xuretti dukkana kana ifirraa dhiqaa deemaa jechuudha ammoo dhugaadhaa akka inni itti fudhatetti akka yaada isatti yaadni isaa nama barateetu biyya diigaa jira kan baratin biyya diine dalagatee gala dalagatee gala akka inni itti fudhatetti amma namni kan biyya ta'e keessatti immoo biyya Itoophiyaa keessatti harka baratiin irra xiqqaadha. harkan baratini Harka barateetu irra xiqqaadha harki baratiin irra guddaa. irra guddaa Irra guddaa waan ta'eef kan barate kuni gajjeebi'ee biyya sana akka fedhe godhuu danda'a. Maaliif guutuu yoo baratee waan sana ofirraa arge waan inni argu sana achi argee Fakkeenya naawwati yoo siyaasa wal jala beeyne waliin tuyi. waliin tuune kan beene sanirra Kan beeyne jeeqaa deema. kan beene san jeequ jira jechuudha Yoo guutuun baratee guutuu yoo barate biyya san guddisee biyya amma teknooloojiidhaan guddachaa deemti Hin baranne. sa'aan baratiin Isa wajjin fayyadamu jira. Akka ati beektutti hin beeku. Fakkeenya Usmaan isa kana laalu Feesbuuka kana kan jiran kanarra gooroo guutuu jechuudha akka argeessani. Chaanaa goroo guutuu. Bulchaa naannoo gooroo guutuus nama baratee biyya san bulchuu jiru. Gaafa muummichi wanti pirezidaantiin naannoo Oromiyaatti dhaqee nama warra baratee hojii hin qabne as kan naajuun warra hojii keessa jiru haa baratee gartee hojii mootummaa kan isaan wajjin keessa jiru warra hojii dhabee jeetti kan dhugaa seeti kutee maallaqa ergee beekee waldaa hanjaaree maallaqa ergee bakka dalagatan godhuu deema sila akkasitti. Warra hojii qabu osoo hojii dhabdoonni magaalaa san keessa akkana jiru itti kanne. warra hojii qabu. baratee Akkasitti tokko haaqarraan deebiinichi keessa. Inni kabarate laa inni masunuma. Inni sun Hojii dhabdoonni sun as beekamu namni sun beeku aqlii uumamaan qaba. Barumsa. barumsa Akka siif barumsa bitadha. Obbo maaliif kijibda? Biitti kana guddatu hin jirtu. Osoo warri gartee lafa taa'u jiru warra baratee warra hojii qabu. Maaliif achi kannitan jennaan? Namicha san hidhee ji'a shan booda qaama nageenyaa kana aanaa biraatiin si ajjeesisiiseetiin shaneetu hojjetaa keenya tokko nurraa ajjeesise. Shaneetu qaama nageenyaa kana aanaa biraatiin si ajjeesisiiseetiin Jeebi'ee. shaneetu hojjetaa mootummaa keenya tokko nurraa ajjeese jee qabrii isaatiirraa abaaboo naqee si awwaalaa beekadhu jeen. Amma gaafa namni kun nama barate shororkee isaan kanamu kana boqotachuu jiru sun waa takka irraa quban qabu. amma siin ajjeesaa kana Lama sekarang dia mesti mana? Nufitan ni kay. Apa afan sekarang itu? Amma warin beratin bakka achi san keessa guutuu yaa beek. Egaa inni muummicha ministeera gayyaame itti margusanii warin baratin hedduudhaa miti kan baratin kan hojii dhabdoonni hedduudhaa. Kani barate kanas fuudheetuma kan barate kun maaliif ichiti isa jala beekaa beek. Kan barate kanas baasee mootummaatti achi kan nama kan moo aangoo qabu kan moo hojii mootummaa keessa dalagu kan. Hojii dhabdoonni silaa kan lafa jiru warri barumsa hin qabne sun as bee mootummaa sanii hin falmanne mootummaa sanitti. Hayya. Kan maasichiiti kan jalaa gabbaase yoo. kabarate Kabarate. aywa Kan inni ci kaayoo kabarate waan ala achi bee bakka itti ibsatu bakka waan tani dhaqee ani itti waan tani yaadi isaa baafatu qofa. Amma kan inni ci qabu kan baratee silaa hojii dhabee tattaafatuneeti nama barate. Dhugaa bakka san dhufe akkuma inni hojii kana jechuu deemaa bara. jechuun deemu Jechuufsa. haqaatu wal qabe amma
amma kanuma barateetu dhugaadha akka nama baratinitti qabamee baatii shanii dhabe ni deebi'e. Abaaboon qabrii isheetirra dhaabaa jennaan inni kun maal godhe boodarra? Iba qajeelchirra. Iba qajeelchi. Qaama keenya qabee naannoo yoo ta'u barumsa qabaanne inni dura ture. Amma shaniin ajjeeftuun jirtu fama ajjeese beeku. Fiifa ajjeesamaa afaanii. Ajjeesanii harkasanii. Akkana. Siyaasaa keessallee nama galchuu hin taatu gaa siyaasa fawalabaa siyaasaan beeknu. Siyaasaan beeknu dhugaadha. Kanaafuu akkasumatti warrummaan barate kun nama gataadha qaama biraattiitu ajjeesee jira. Qotee bulaa uumaan beeknes akkasuma warra haa turanii jechuudha. Yeroo kana qotee bulaa kun dalagaa isaa malee uumaa qabu. Dalagaan inni dalagu suni utubaa Itoophiyaati. Utubaa biyya saniiti. Beekna barumsi biyya diigaa barumsi gartee biyya balleessaa shororkee isa baasii Itoophiyaa keessatti hin baane malee barumsi biyya biraatti ka biyya utubu. Biyya utubaa dhugaa. Biyya biraatti Itoophiyaa keessatti. Guutuu ni barata biyya biratti. Shororkee isaa nama barata. Uummata guutuu barata biyya biratti. Keenya immoo kan baratanii fi kan barate wallaaqee wal. Kan baratiin nagaa kan baratiin ooluu isaa qoteeti. Nagaan qabu nagaan qabu. Dhage waan akka inni jenni hattuudhaan saamamaa jira. Kunaa qaama waan qotisan eenyurraa fuudhee nyaata. Eenyurraa fuudhee nyaata. Saamaga. Wanni inni Ati yoo barumsa qabaate qotisu yoo barumsa qabaate yoo barumsa qabaate eenyurraa fuudhanii Itoophiyaan galtee lama qotuun jirti. Itoophiyaa jechuun utubaa fi qonnaan malee bakka biraa irraa waan argatu. Yoo hundi barate. Bakka tanatti amma. Biqiltoonni nu qofti malee xiqqaati. Kana jaa bakka tanatti bakka takkatti itti naa deebi. Itoophiyaa jechuun. Bakka takka sana osoo hin ta'in. Itoophiyaan guddinni. Bakka takkatti xiqqishoo. Bakka sam. Fakkeenyaaf dhugaadha. Qaama biraatiin ajjeesee hojjetaa keenya jeetiin. Qabrii teetirraa baaboo dhaabaa eega jee booda. Siga baasa. Siga baasa jee eega himee booda hayyee kan inni itti dhaadate sun maal godhe? Kan inni itti dhaadate sun akka carraadhaa caayaa janii qophii caayaa janii OBN irratti qophii tokkotu jiramma. Qophiin caayaa sun anamma kan hin baratin akka nama baratetti siga baasu jira naraadha qaxura. Qophiin caayaa suni haga barate isa keessa haasawaa Anawar Jamal janii mucaan Abiraas bee. Anawar Jamal janii. Anawar Jamal kun bikka hundarra deemeeti akkasitti warra barate kan hattummaa isaanii saaxilaa jiru. Bakka hundarra osoo akkasiitu bakka san rabbi isa mute. Isa dhaqe. Mucaan sababa sanitti kana godhanii jee himate. Kunoo bakka waan akkanaa jira jee. Akkasi qophii caayaa san irratti mucaan eegachi adeemee magaalaa dirraa hundi gabbaqate. Lubbuutee seejjemne jedhanii qophiin caayaa sun dhagayamtee achirra dhagaame hattummaa warri barate biyya shororkeessuu fi biyyattiin ajjeesu. Sanirratti guutumaan guututti amanee addaan baafate. Ammoo biyya biratti nama barate biyya guddisaa Itoophiyaa keessatti warra barateetu biyya shororkeessaa biyya ajjeesaa biyyallee balleessaa biyyallee jeeqaa jiru.